jechuu barbaadde siin jedhee fooloo miti si balleessaa. Maal si balleessu barane akkam maal jechuu barbaadde ati? akkamitti bara keenya keessan yeroo kana keessan utuu jaalala gaafata malee akkamitti gaafatta ati bara kana barri kun keenya bara eenyaa akkono utuu gaafachuu qaba bara fooloo sirraa qabanii ilaalee bituu si maraachee Sarena na wallahi billahi kan dan tuffata mara wala barkaba mali fakihun ati kun kan ansare nu naman jalan nu oi nu na jalan naman gafannu maaf jaalala gaafattu jaalala koo gaafattaa reete achi barbaade gaafatta malee esa bagai dia tak apa sih nampak kota. Obboleettiin koo barri kun keenya. Oromoo keessaa tokko taana namaa loof hin jette obba baattu eessa jirtu. Jonkooro. Akka nama tokkotti nan gorsaanii isii gorseen bu'uun barbaada. Obboleettiin koo barri kun keenya barri kun keetii sii galee nu wajjin hin deemtaa. Sii galee hin dogongorin garan taane hin dhaqin. Mubaarak malee takka deema. Gaafa sinas gottee kortee fokkattuu Oromoo qabdu ana jettee ofa baartu eessa baakee jirta. Akkamitti koomentii tokko barreessitee akkam gaaffiin jaalalaa sii deebi'a sii. Nan seene kaa koomentii tokkoon bareedduu koo ana si fuudha adara jedhee kadhadhee. Buraanuu Nu fuudhan guune. Yeroo si mana koo dhuftu gaste warri moodii tana yeroo si mana koo dhuftu isiin jala jira nan nama tokko galchidhaa isii malee. Kabajaa. Amma moodii jarri irraa keerachuudha yoo ati fooloo deeffat. La moodii tana sanaan ga'u garuu dhaqee fooloo sii deebisee mana kootti isiidhaa moodii tana kenne sirnaan moodii tana fuudhee isiidhaa kenne. ansari fooloo nuti marraa ka'e bar dukuma miti ansari Maal jettaa kaa dhaqee moodii tana kennee fi ka'ee mana kootti sirraa fuudhee. Sana booda fooloo keessi deebisa. Jonkooroo. Koi nu qiyaamaatti fuuna moo akkamitti ati bara keenya keessa Naabbarri fuunu. akkam darbaadhaaf si mubaarakiin darbii baran isaa Wanni jiru waan akka lamaa jira. ani amma kan jedhu gaafi Kabajaan, Mubaarak. jaalalli, mooyaan, rakkina dabarsuun, namaa waliin kufanii ka'uun, namaa wareegamuun, namaa du'uun waan akka lamaa tafe. Inni kaan isa du'a nuuf malee isa namaa du'u miti. Dubarrinni fuulan tolaa, funyaanan qabaa, fuulan tolaa, maalan ta'a jedhu isa naa du'ii barbaadu malee isa siifan du'aa miti. Bareedduu kiyya saaliyaa koo, amanamtuu koo. Jaalatamtuu koo. Maqaa Si jaalladha si jaalladha. hedduu keessa ka'e badee antarri Dhageessaa balbalaa jira jaalalli kee. yaa ani akkasuma baran gaafiin keenya waggaatti deebi'u gaafii mubaarak komantii tokko komantii deebi'u ara bara moo sillee nuti namatti hin fakkaannu nama kanatti shamana kanatti Yaa Rabbi miqqeenya nan nabsiisin. Mubaarak waan garaan isaa qulqulluu ta'eef jiruu namaa keessa hin seenu sana. keenya ilaa amma dhaggeeffadha keenya gaaffii komantii tokko miti nuti keessanannee halkanii guyyaatti barreessine waggaatti nuun deebi'u gaaffii kan kee garuu gaaffii mubaarak komantii tokkoon deebii argatu. Sila nuti nama miti moo kan garaan qulqulluu maal garaa wajji taa'ee Haadha kiyya na eebbise. Yaa akkasi. Eebba qaba Mubaarak. Numa jiraata baaramne eebbaadhaan jiru. eebban qabdanu sun. Amma osoo waan si gaafadha saaliyaa koo. Mashii. Ana aslii sitti fidani tokko itti heerumi siree irra fudhuu deemi takka immoo waardiyyaa godhadhu jedhani kamiin itti heerumtee fudhattee sireetti ol seentaa kamiin waardiyyaa godhatta? Yaa kun waan gaaffii hin qabne takka
asri abbaagi goran de ati jaarsi goran akkas maaliif akka carraa wal qunnamtani gaaffii kana si gaafata deebiin kee cimuu qabdu cimsuufan amma asli si arguun oolu yeroo si arge ana moo mubaarakii waadiyyaa godhattaa eeyyuttee nuti asiin jedha waan ta'eef atuu baratte kanas Move deebii si galeera. Asli abbaa ijoollee goddensi abbaa siree godhatte. Lakkiimmoo asli waardiyyaa godhadheen si kotame dhonqoora kottu aca barbaade dhaqee footoo garagalchi dalaggatti dhaqe waan saaliyaan koo jettee saalu Mubarak eebbikan kee akkuma ta'etti ati eebba shamarranii qabattee eebbifamte. hin barre bichatti karaa shamarranii godhate hin barre malee shamarran koo hin jaallatu jalina jaallatu. Akka waan eebbi shamarranii qabaas eebbifameeti bara amma keenya nuti na baaramne laata keenya bareebba qabna akka ta'e wayii eebba shamarranii godhamne malee. Maal kolfitan uummata dhugaa dhaban. Saaliyaa. Saalu maal goota maal godha artare maal godhu jirta. ana karmachin taa'ee islaami jira Silaalu sin argu si waamu na waatu. Wai Saaliyaa jadi Mubarak kan ruang jalan temu ke mana sih berarti jalan Saaliyaa. Orang teh ferana noti kabar dulu rata orang fikri romantik jadi. Silaalu sin argu si waamu na waatu. Nadura fagati bakka Saaliyaa jirtu. Saaliyaa yoo sagalee dhabelle yoo sagalee dhabelle yani godheera. Akkasii abbaa fedhe bakka hin dhagahin ati nama anaan jaalladhu ani immoo kan kabaja sii qabu hin beektu igalee abbaa fedhe hin dhagahin gurratti kennin fokkattuu maaloo warra komentii sin jedhanu fokkotaan jala naamani ati fokkattuu taate karaa keen boban fokkattoonni arrabsa dhageesse fokkattootatu fokkattuu siin jedha fokkattuun jala wallaahi ati bareedduudha wallaahi sii maan jiraan bareedduu qalbii qulqullu bareeddu ishee dhageesse tokkoon siin talamammatu gurraachummaa kee an jaalladhe naa ta'e ishee naa ta'e naaf taatee jirta si galee baay'ee bareeddas wallaahi baay'ee bareeddas fokkina sirra laalee suuraa kee gadi buufadhee